kaawwetamoo waan akka murteessi gadi bu'ii namati akkana jette obboleettiin keessan keessan jirti yoo ishee bakkees nama kaan jette sii teessi garati jetteedha amma murtoo. Isaanii waraabbachuu feenaa isaan haa dubbatanu qoy qajeelan sagalee feena waan ta'eef dubbadha harmee koo waan feetan dubbadha Oromoon keessanii amaanaa itti kennadha. Eshi bakka mucaanii amma iddooma jirtuu kanaati fuudhamtee iddooma uummanni Oromoo jiru achitti naaf akka isheen achitti naa teessu amma gaafa galtuutti adaraa keessanii maaloo adaraa siniin jedha maaloo adaraa na gargaaraa adaraa keessan. Kennaa. Mubeen deebi'uu hin dandeenye yookiin bilbila isaa jira ta'ee maal akka ta'e hin beeku bakka harmeen kun haa eegan immoo haa deemanii jettu reessiifan maali nutoo. Yoo eeguu danda'an yaa eeganii yoo eeguu hin dandeenye immoo eeguu hin dandeessu inni. Bangaa deemanu himtee jirti siifuun isaan ammaan barbaachisanuu dhaamsa dhaammachuu qabanu amaanaa Oromootti dhaammatanii haa deemanu jedhaniiru harmee keenya galatooma abshir rabbumatu jira intalli keessanillee inuma galtii iyyaada'ina Oromoon hundinuu isin bira jira. Nullee ilmaan keessanii isinilleen haadha keenya isinillee obboleettii keenya waan ta'eef iyyaada'ina rabbumatu jira Oromoon hundinillee isinii waliin jira uummanni isin asirratti argaa jirtan hundiniyyuu intala keessaniif asirratti yaa'ee asirra taa'ee asirra bulaa jira waan ta'eef waa tokko iyyaada'ina nullee ilmaan keenya. Jitu qoy harmee maqaan mucaa keetii eenyunni? Warqee eenyu jedhamti sagalee kana waraaba. Warqee lammaa. Okay, warqee lammaa erga biyyaa baatee ji'a 9 jette ji'a 9 mitiire? Ji'a 9. Tole meedikaala godhamtee jirti? Eeyyee. Meedikaala godhatte guyyaa meeqa biyyaa baate? Gaafa guyyaa 3ffaa. Okay. Amma warqeen eessa akkasii teessu barbaadda? Imbaasii siifa teessu moo uummata Oromoo bira siifa teessu moo bakka amma jirtu siifa teessu? Uummata Oromoo bira naafa teessu maaloo achumatti iddoo uummanni Oromoo jirutti amma sittiin achuma naafa teessu adaraa keessan maaloo na gargaara adaraa maaloo. Tole harmee maqaan dallaalaati biyyarraa itti kennite eenyu jedhama? Nugusaa jedhama. Okay, Nugusaan birrii meeqa sirraa fudhate harmee? 50. Nugusaan haaluma akkaawuntii irratti itti kennite moo harkaan itti kennite? Harka kootiin fuudheenii gizee booleeraan ishee shanyaanii geggeessine deebine anaaf inni taaksii manaa keessa teenye taaksii keessatti feestaaliidhaan itti godhee birriin 200 keessan jiru 100 tokkooniidhaan fuudheen ittiin kenne taaksii keessatti na harkaa fuudhe. Tole harmee ilmoon kee kun yeroo deemtu siluma biyyarraa yeroo kaatu Beeruut jettee biyyarraa kaate moo Dubaay jetteeti? Beeruutuma jettee. Tole harmee galatoomii inshaallah uummanni Oromoo sagalee kee kana waraabanii akka jarri gadhiisanu abdiin qaba. Yaadini namas doorsisu yoo jiraate Saaraatti maddu Saaraan nutti himti galatoomi siin jechuu barbaada. Ishi galatooma waaqayyoon eebbisu adaraa keessan maaloo adaraa ma keessan adaraa uummata Oromoo adaraa na bira dhaabbadhaa maaloo. Tole harmee. Abshir. Fayyaa. Ishi. Dadhabdee deemuu dandeessa yoo dadhabne immoo teessee dhaggeeffachuu dandeessa. Ishi nan dhaggeeffadhaa noo. Tole uummata Oromoo kabajamtootaa fi jaalatamtoota uummata Oromoo akkuma dhageessanii harmeen kiyya kuni dallaalaa kanaanii kan isinii nyaatamte birrii 50 irraa fudhateeti kan inni biyya Dubaayitti erga inni erge immoo hojjetachuu osoo hin taane hin gurguramte Arabatti Arabni ana ishtareeta bafuluusii jedhee gaafa nuti gaafannu jechuudha. Qoyaan guddisaa footoo kiyya kana.
Kono maqaan isaa Nugusee Filee jedhama kan inni jiraatu Finfinnee keessa. Poolisiin Oromiyaa dhugaadhaaf haqaaf biyyattiidhaaf dhaabbattu yoo ta'e harmeen keenya haddan fuula diinaa fuulduratti dhuftee boosse kun yoo garaas nyaate mucaa kana bakka jirtanutti akka nuuf qabdan abdiidhaan kabajaan isin gaafanna. Akkuma beekamu obboleettiin keenya biyya Beeruutiin keessatti deessee yookiin ilmoo argatte suni isheen jalqaba kan isii mana Mubaarakitti dhuftee nutti himatte akkuma isin beektanu kanani ulfaa'ee biyyarraayii jette sodaadhaan jechuudha. Garuu immoo namichi na wajjin ciiseeraa jetti waa lama haasofte jechuudha. Kana jechuun maanni harka xalaataa taa'ee namni kamiyyuu dhugaa hin dubbatu. Intala miti haatu sirrii taasaan jirtu jechuudha. Haadha kana guyyaallee haasofsiiseen ture. Ilmoo ishee fiddee maaloo haadha konaaf gargaari. Haati koo sagalee ishee saba Oromootti kennachuu barbaaddi. Yeroo isheen naan jettutti tolee ani kaleessa haadha kee fidinsiin jedheera. Erga haati kee dallaalaan kunas faraarree yookiin sodaachisee kalas fiduunii qabda jennee asirra finnee jirra. Adra poolisiin Oromiyaa jirtan Finfinnee keessa jirtan please dabalataan naaf dawwalaa yookiin bilbila keessan naaf ka'a. Yoo bilbila koo hin qabne mucaa kana akkanaaf qabdan abdiin qaba. Uummanni Oromoo immoo tuffatamnaan titanii jirtan. Tuffii ajaa'ibaa keessa jirtu. Haddaa akka haala hin baasiiti jedhanii guruppii walitti nu hidhanii turanii. Guruppii sana keessatti gosa sadiitu jirti. Guruppiin tokko guruppiin talaaf dhaabbattu. Guruppiin tokko immoo guruppii haqumaaf dhaabbattu gamaaf gamanarraa. Guruppiin tokko immoo guruppii tasuma niitii sanaaf dhaabbattu jechuudha. Maqaan isii Samraayit immoo Samriit isheedhaaf dhaabbatti baay'inaan jechuudha. Isni galee nama arrabsuu, nama jibbuu, walimachuu, aasaa wal keessa wal qeequu, maqaadhaan maqaa imbaasiitiin dhaanii imbaasiichi keessa jira jechuu, imbaasiichi keessa jiru tokko illee hin argine jechuudha. Anuu ambaasaaddara caala kan jedhudha. Maqaa Oromummaatiin Oromoo fixaa jiran jechuudha. Yeroo ammaa kana keessa nafxanyaa Amaariffaa dubbatu osoo hin taane kan Oromoo fixaa jiru nafxanyaa Oromiffaa dubbatudha. Kanatu nu keessa baay'ate. Isni galee ilmaan Oromoo biyya keessattillee biyya alaattillee jiraataa hin jiran. Obboleettii keenya kanaaf haa birmannu. Hadhaa sangaa badee kan barbaadanuuf kan foonaa jiruufi jedhu. Nuti hadha kan iyyaa jirruufi warqee qofa osoo hin taane shamarroota biyya Arabaa keessa jiran haadholii biyya keessatti mataa isaanii qaqqabataa jiran intalli koo diqaalaa fiddee dhufte jedhu. Shamarran biyya Arabaa kan balleessitu jirti. Parsantii 95 keessaa parsantii 100 keessaa parsantii 95 nama gaariidha shamarran biyya Arabaa. Parsantii 5 balleessiti jechuudha. Hundi baalageedha jedhaas hin jiru, hundi gaariidhas jedhaan jiru. Garuu sababii nama takkaatiin maqaan shamarran biyya Arabaa badaa jira. Kanaafuu hadha garuu Oromoo miliyoona 70 taane hadha nama obboleettii keenyaaf ana dhiirtii kan Beeruutiin deeme tikeetti kanarraa kaffalaa wukkilinnaa fudhee mucattii kana dhaqee fudhadhaa jedheen jiru. Haati keenya kun habbaa malee guddiste, obboleessa malee guddiste, obboleessa qabdi turte. Warqeen obboleessa hangafaa qabdi. Garuu rabbitu jedhee irraa fudhate. Isni galee haadha hiyyeessaati. Yeroo baay'ee biyya Arabaa kana keessatti hanga yawwanaatti namna sagalee irraa ta'ee fi haadha haasa'uu hin dandeenye, haadha hin baranne, haadha obboleessa hin qabne, haadha hiyyeessaati malee nama cimaa takka qoratanii haa ta'uu akkaataa isaan beeku ijoolluma maatiidhuma dadhabaadha hanga yawwanaatti kanan arge jechuudha. Maatii waan tokko ofirraa dubbachuu hin dandeenye, maatii maallaqa hin qabne kana ilaalanii kan duutullee isiidha, kan gurguramtullee isiidha. Nama jabaa jarri gurguran hin argine. Kana jechuun immoo maanni dallaalaa ganda keessa jirtutu qorattee maatiin sun akkasii baddus duutus namni sii gaafatu hin jiru jetteeti. Warqeen carra qabeettiidha kan miidiyaa kanarratti argamte. Sa'aatii ammaa kana keessatti warqeen mataan ishee irraa buqqaa taanaan Oromoo miti Amaaroo hin dhiistu jechuudha. Isni galee. Kanaafuu waa takka gochuu ni dandeessu. Tarii beelessuu ni dandeessi. Tarii dheebessuu ni dandeessi. Beelessitee illee nu agarsiisteetti. Intalli dhaltee guyyaa 3 tiishartiidhaan dhaabbachuun. Intalli dhaltee guyyaa 3 garaa siirraa ol soqanii qorra dhaasisuun. Intala guyyaa 3 dhalte ka'ii dhaabbadhu jechuun duudha. Tuffiidha. Hangatti nu tuffatte. Hunkaan ilma namaa miti horiin saanii dhalte saa teessisaniiti kan mooqa obaasan. Aadaa keenyatti akkasi. Garuu nuti tuffatamnee osoo mudhiin hidhatiin, osoo shaashii ramataan buufatiin hadha miidiyaa kanarratti dhaabdee nafxanyaan Oromoo dubbattu. Ati akkasii miti osoo jettu, osoo ragaa qabnu ji'a 9 akkasiin biyya keessaa baate osoo nuti beennu ji'a 7 nuun jette. Kana jechuun maanni feemasa miidiyaa kanarraatu rakkoo qaba. Maaliif walitti naafani? Waan Mubaarak fideen hojjedhu, waan Ekeleen fideen hojjedhu, waan mana Ekelee taasaameen hojjedhu. Gaafa geemaa'oo
gaafa geemaa waliin jettanii kottu tattaaf gochisiisi kottu gastiira taa'e gaafa waliin jettan sanoo gaafa uummata Oromoo qorqitanoo gaafa ofii keetii dhiisii kasaaraa ofii kasariiti kireedii kaartii seeniiti leencanaa darbi gaafa jettanoo ilmaan haadha nyaattu kan leencaan ol fuute kan leencaan ilmoo jiraachifataa jirtu kan leencaan eerumte kan miidiyaa kanarraa afaan bantee mana kiraattiin kaffalataa jirtu mana madaama dhiistee hojii silaa kuulii hojjettu teessee sa'aatii 24 asirra teessee kadhattu shamarran biyya arabaati kanadha 500,000s 300,000s miliyeeners si geessisee jechuudha. Hatticha ittuu aaleekum feemasatu Oromiyaa Oromoo guutuu asirra jirtu jechuudha. Maaf walitti naaftani? Maali naafaan kana hunda ga'e? Maali boonti Mubaarak irraa dubbataa jiru kun? Maaliif hin jettanii? Maal ta'a? Maa walitti naaftani? Waan Mubaarak fiden hojjedhu, waan ekeleen fiden hojjedhu, waan ekeleen fiden hojjedhu. Inaaftota, kadhattoota, kadhaan keessan immoo ilmoo keessanitti darba. Tokkotiyyuu haadha koo maali abbaan koo maal hojjetaa ture sheekni waan abbaan keessan hojjetan hojjedhaa jedhanii na shirraanii shirii Allah natti mii jedhee haadha gaafate si galee abbaan irraa du'ee jira. Ilmoo koo waan abbaan kee hojjete akkamitti hojjette na sheekni kiyyaan na kakachiisinii waan abbaan kiyya hojjeten hojjedhaa jette ilmoon tole jedhanii haati ilmootti himte. Egaa ilma kiyya erga sheeka keetiif kakatte abbaan kee hattuudha jetteen. Sinigale ay sheeka kiyyaa waadaa seeneera wama abbaan keessan hojjette hojjedhaa nuun jedhe anis dhaqeena taa jedhe sigale ilmoo keetiif seenaa hati keessu abbaan kooyyuu sadaqaan jiraataa ture abbaan kooyyuu miidiyaa kanarra jira sana kanaan jiraattu jechuudha ummata sadaqaa Oromoof kan hin dhaabbanne maal abbaa keetii fooloo qabattee asirra naa teessa kadhattoota galatooma. Hadda Rabbiin baga mubeenaa raffise. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oi, mubeen irra fe'e. Assalamu warahmatullahi wabarakatuh. Irra fe'a ta'uu, intala fana ta'uu, inukkaamsana ta'uu maal beekaan? Karaa deemee dhufe. Itoophiyaa gadeeraa akka. Yeroo tokko carraan naaf kennama. Dubbadda. Dhiiroo garuu harmeen teessee jirti Mubaarak irra fe'aa ta'uu maal akka ta'e walii isaa wallaalle barannu. Osoo mubeen deebi'e dubbiin kun hin xumurama ture. Harmeen illee osoo rafanii waatti jedhani. Yaa Rabbi. Ayyee galatoomaati. Ani wannan mubeetti mu dhufee intaloo Laayilaa jedhamtu sana. Laayilaadha ani maqaan kiyya Laayilaadha. Imbaasii Itoophiyaatu na ergee imbaasii biyya kanaan na ergee. Itti gaafatamtuu dhimma namoomaati. Kanaafuu dhugaa jiru himi biyyatti ulfooftee dhufte moo asitti ulfoofte moo asitti namni si gudeede moo jettee kan gaafattu sana dhibba keessaa dhibbatti hin beekaa jechuudha. Intaloon sun nama guddoodha. Nama guddoodha waata haadha keenyaati. Waata harmee keenyaa taatudha. Beerut keessa jiraatti. Maqaan isii Laayilaa jedhama. Mana intinii qabdi. Mana shishaa qabdi. Jimmaan keessaa immoo magaalaa Shabee jedhamtutti dhalattee jechuudha. Okay? Amata 5 amata 6 waan akkasii duran beeka jechuudha ansi galeera. Jarri kun guruupii qabu. Beerut keessatti warra Arabatti heerumanii minaamni mana shishaa minaamni mana shishaa jira kan deemee xuuxu Suudaanota biyya Beerut jiraatanuu fi Araboota kashalabboota biyya sanaati jechuudha. Antiniin jira dambanyaan jira yookaan immoo kan jira biraa mana shishaa jiraatti argamu jechuudha. Kanaafuu ani intala sana sirriitti hin beeka kan Laayilaa jettu sana kan Laayilaa ofiin jettu sana Sikiyyaa jedhamtu sana hin beeku siin siriyaasiiti. Garuu jarri kun namoota ciccimoodha. Namoota ciccimoo giseen siin hin jedhu nama gurguddaadha waata harmee keenyaa ta'anudha. Akkasitti hubadhaa guruupii tokko isii Samrii jedhamtu sana wajjiniin guruupii tokko jechuudha. Waggaa 5 amata 6 dura bareechine isiin sirriitti na beekti anis nan beekaa jechuudha. Waan wayirraa wal baruu dandeenye ijoollee lamatu Beerut keessa turanii tokko intala safara kiyyaati mana kunturaataati sossobanii baasaniitu fuudhanii obbira mana shishaa ka'anii Arabootiitti gurgurachuudhaaf jennaan an asii lolee achii baasee jechuudha. Kanaafuu sirriitti hin beeka malee wanti imbaasii keessa siin qaxaramtee hojjetu